والله ولا ربي عطاوبي ما نوكت يا ريتم قد بدي ندرا كنا قدي Eenyu qale? نندي دبدا دليسي أرسي كله Badde intan ta'uu urgasanii halkanii guyyaa akkanatti booya. Mucaa kiyya bineensi hin nyaanne. Qurxummiin hin nyaanne. Nama tuuna dura akkana godhe tokkicha na tajaajilu kana. Ija na jaamsanii iji kiyya baddee jira amma. Ilmaan Oromoo isin muruun bakka jirtanitti dhageeffadhaa isiniin jedha. Akkam jirtu fayyaa keessanii nagaan isiniif haa ta'u hordoftoonni kiyyaa bakkuma jirtanitti waan nama gaddisiisu waan sooshaal miidiyaa kanarra deemaa jiru. Ani wanti na dhibee keessaa nama ta'uu kiyyattu na gaddisiise. Ilmi namaa hagana garaa walitti jabaatee ilmoo miskiinaa haadha jalaa biyyarraa baatee ilmoo miskiina nyaattee garaa hin qabne hagana haaduutti darbachuuni baay'ee na gaddisiise garuu. Garanaanis miskiina dhugaa rabbii baay'ee nama gaddisiisa bar maa hagana gara jabinna gumaan baafadhaatti hagana ijoollee kana gidduu lamaanitti galaafattan. Haati walloos itti rakkadheen guddise abbaan isaa amata 13 eegga du'e jettee boossi. Haati keenya Arsiis ija kiyyaa ilma tokkicha madaa baay'een qabaa ijoollee lama dhabee duraanis jette. Yoo rabbiif jedhi yoo na dhiisaa jedhan siniin jedhan sana maalumaaf hin dhiisne mee maalimee inni sina waan kana irratti dalagdan. Har'a kunoo haati walloo gaddateessi haati Arsii gaddateessi. Yaa gara jabina ilma namaa bara kana keessa bineensa ofirraa eegina ilma namaa si wajjin nyaate keessa harkaa nyaata. Mucaa kana bakka dalagaatii waamanii albee itti wal furanii albeem kutee buusuu dinnaan albee itti wal qayyaranii taraa itti wal furanii lubbuu baasanii. Hagana garaa walitti jabaannaa jiran anillee silaa afaan biraatiin naasoo afuma kee akkuma kanatti odeessanii bukoo keenya shaffanannee dabarsina bira. Kun gadda haadha mucaa walloo sana duuteeti. Mucaa du'e sana ilmoo yatiima ilmoo miskiina fuutanii qaltanii mee maal argattanii daarii keessan kamtu jallate biyyatti wal beektu. Ijoolleen kun sababa gandummaaf jecha aarsaa kanfalte sababa gandummaaf sababa arsiif jecha sababa wallummaaf jecha ijoolleen kun lubbuun isaanii daaraa ta'e. Maaloo yaa obboleeyyan teenya maaf garaa walitti jabaanna? Maal hagana garaa walitti jabaachuun hagana roorroo walirraan ga'uun kun maalime? Lachan isaanii immoo kan singarramu keessaa jechuudha. Tokko keessaa kan dhaabbata gaarii kan qabullee jiru. Haadholii kan lamanii warri ilmaan jalaa ajjeefamte kun lachanuu yatiima. Abboo rabbi hojii keessan sinii haa kanfalu. Rabbiin mootummaa Saawudii jalaa sin hin baasin. Akkuma sin haadha hiyyeessaa boossiftan, akkuma sin haadha walloo boossiftan, akkuma sin haadha Arsii boossiftan. Sabuma inni walloo ta'eef sabuma inni Arsii ta'eef jecha ajjeefaman ijoolleen kun. Dhimma biraa waa walitti qabdu daarii walitti hin qotattan. Dhugaa rabbii viidiyoo kana irratti illee naasa'u jedheen ture. Biqqa amma viidiyoon sunis duraanii haadha keenya mucaa Arsii sana jechuudha. Bu'aa turre. Amma immoo jedhe jennaan haati keenya walloos ilma kiyya tokkicha rakkadheen guddisee abbaan isaa eeggadoo waggaa 13 yatiima dhattee boossee maraatte. Haati keenya Arsiis mucaan kiyya qurxummiin hin nyaanne bishaan hin nyaanne jedhanii garaa nama balleessu. Hundi isaaniiyyuu gargaarsa barbaadu. Mee akkam gootu ka warroonni guyyaa lolli kun irraa ka'ee callistanii ilaaltani amma haadholii kana gargaartanii manuma gaashaa tokko itti ijaartu moo akkasumatti calliftanii ilaaltu? Gama haadholii walloos manni gaariin hin jiru. Gama mucaa Arsii sanas daa'imarraa wareegame haati isaa babbaan isaa harka isaa eegu. Way yaa ilma namaa yaa gara jabina keessanii. Harallee afaan biraatiin illee naasa afaanuma keenyaan dubbannee warra kunnee darbina. Dhugaa waa'ee na gaddisiisan. Har'a kunoo viidiyoo mucayyoo gurbaa haati mucaan walloo sun du'es miskiinummaa ishee himataa jirti. Maan garuu nummaa hagana garaa walitti jabaanname
maa rabbi sodaachuu dadhabne rabbii jecha na dhiisaa yeroo isiniin jedhan maa yoo dhiistan maalimi ilmoo miskiina